Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamarka fuune kabajamtoota daawwattoota Ashaa Inda Kadirtuuf akkam jirtan nu nagaa jirra alhamdulillahi rabbil alamin daawwattoota keenya har'a deebinee dhufnee jirra. Har'a meeshaa obboleettiin Aaliyaa intala aadaa abbaa qabannee dhufnee jirra daawwattoota keenya. Hagaruma viidiyoo keenya wajjin turuudhaan sheer laayik subskiraayib gochuun hin irraanfatina amma kallattimaan meeshicha gatii isaa hojjesanitti hima. Hagaruma viidiyoo keenya wajjin tura warroonni meeshaa kanallee ta'e meeshaa kamiyyuu barbaadan lakkoofsa bilbila keenyaa duwwaa 977 66 66 jechuudhaan imo WhatsApp Telegram nu argachuu dandeettani. Amma kallattimaan meeshicha gatii isaa wajjin isin beeksisa jechuudha daawwattoota keenya. Tokkoffaarratti roottoo qabdi roottoo qulfiiti jechuudha. Roottoon kun gatiin isaa qarshii 3,500 kan itti aanu eelee qoraanii qabdi jechuudha. Daawwattoota keenya akkuma argitan kana biratti laaqachiin jechuudha. Akka qoraanii dalagu qabdi. Gatiin isillee qarshii 2,800 yeroo ammaa kana. Kan itti aanu rakabootii ifaatu jira. Rakabootni ifaa kun akkuma argitan kana siinii isaa qaba kun akkuma argitan kana jechuudha. Kun kana fakkaata. Gatiin isaa qarshii 4,000 daawwattoota keenya. Kan itti aanu immoo feermuuzii warqaammaa firee lama qabdi jechuudha. Daawwattoota keenya feermuuzii akkaan bareedduu taate kana qabdi jechuudha. Daawwattoota keenya kunoo kana fakkaata. Baay'ee bareeda feermuuziin kuni. Kana fakkaata jechuudha. Daawwattoota keenya gatiin feermuuzii kanaa qarshii 5,500. Kan itti aanu feermuuzii adiyyaa tokko qabdi. Innillee kana fakkaata jechuudha. Daawwattoota keenya kunooti. Feermuuziin adiyyaan tokkoon kun qarshii 1,600 bitamee kan itti aanu immoo saanii jirbii firee 18 qabdi. Firee 12 aynata biraa fi firee 6 immoo aynata addaa qabdi jechuudha. Daawwattoota keenya kunoo kana fakkaata. Fireen 6 kana fakkaatti. Fireen 12 immoo kana waliigalli saanii jirbii firee 18 qarshii 2,500 bitamte burcuqqoo bishaanii firee 12 qabdi. Qarshii 1,600 kun firee 12 kaartoonii keessatti jechuudha. Daawwattoota keenya kan itti aanu immoo jookii adiyyaa qabdi. Jookii adiyyaa yookiin jookii bishaanii innillee kun as keessa jira jechuudha. Daawwattoota keenya gatiin isaa qarshii 800. Kan itti aanu immoo burcuqqoo shaayii firee 12 qabdi. Burcuqqoo shaayii firee 12 fireen 6 kun isii tana jechuudha. Daawwattoota keenya kana fakkaatti teessoo qabdi. Firee 6 immoo yeroo hedduu qabituudha jechuudha. Ni beeytanii kun as keessatti argamti. Teessoon qabdu kana fakkaatti. Walirratti fireen 12 isii burcuqqoo shaayii qarshii 2,100 12 isii jechuudha. Itti aanu saanii raanii firee 3tu jira. Saanii raanii firee 3 bismillah. Kunoo kana fakkaata saanii raanii firee 3 kalarii diimaadhaan jechuudha. Daawwattoota keenya qarshii 2,500 bitama saanii raanii. Kan itti aanu cilfaa 2 qabdi. Cilfaa 2 kunoo firee jira. Cilfaan 2 qarshii 500 bitame. Mandajaa kasalaa fi mandajaa karaba qabdi. Mandajaan kasalaa kan itti aanu kun karaa baatee jechuudha. Daawwattoota keenya qarshii 600 qarshii 700 jechuudha. Tokko 600 tokko 700. Kan itti aanu saanii biddeena muraa qabdi. Innis kana fakkaata jechuudha. Daawwattoota keenya kun asitti argama akkuma argitan kana. Saanii biddeena qarshii 500 bitame. Markajii 2 qabdi. Qarshii 800 lamaan isaa walirratti jechuudha. Daawwattoota keenya kaameramaan xagaa godhee isin agarsiisa. Kabiraa albee firee 2tu jira. Kun albee firee 2 kana fakkaata. Kan itti aanu makattafaa laastikii firee 2 qabdi. Makattafaa laastikii kun asitti argama jechuudha. Daawwattoota keenya gatiin makattafaa laastikii kun qarshii 800 jechuudha. Daawwattoota keenya kan itti aanu istoofii saachiidha. Istoofii saachiin biratti beekama yeroo hedduu bitaa oolla kana fakkaata. Istoofii jabaa ta'edha. Qarshii 3,200 yeroo ammaa kanatti. Kun distii saramikii firee 5 qabdi. Distii saramikii kun akkuma argitan kana firee 5 tokkorraa haga 5tti tokko immoo maxxashaadha. Qabannaa isaa ittiin isiin mana isiitti hidhachuu dandeetti. Gizee tokko tokko carqiin ittiin qabatan kun illee wajjin dhufa. Gizee tokko tokko wajjin dhufu jechuudha. Daawwattoota keenya kana fakkaata. Gatiin isaa qarshii 1,500 isa walirratti jechuudha. Kan itti aanu baaldii firee 2 qabdi. Tokko adii tokko buleedhaan bitamee jira jechuudha. Daawwattoota keenya baaldiin firee 2 qarshii 800. Baaldii dhalaa qabdi jechuudha. Daawwattoota keenya kunoo isa kana jechuudha. Hadiida baay'ee furdaa fi kwaaltii ta'edha jechuudha. Daawwattoota keenya baaldiin kun qarshii 200 saafaa sibiila qabdi. Saafaan sibiila kun asitti argama jechuudha. Daawwattoota keenya qarshii 2,800 bitame. Maashina buna daakuu fi maashina qamashaa qabdi. Maashina buna daakuu kun ni mana ijjirte jechuudha. Daawwattoota keenya 800. Maashinni qamashaa 2,800. Daawwattoota keenya Ketaan maashina juusii fi tirii firee 2 qabdi.
masin juusi saakidha otuma kenna kunaaf jira siree sadiif keessaa qaba juusi guddaa lamaa fi kaqimamii wanta goggogaa ta'e kamuu waan daakuu ka danda'u tokko qaba jechuudha otota kennaa gatiin isaa qarshii 1000 masin juusi tirii firee lama kunoo wal fakkaataadha achi jira jechuudha otota kenna firee lama qarshii 1600 saarbisii warqaammaa qabdi saarbisii warqaammaa kun asitti feermuusiin daradarame kana lamaan sadiin qabdi jechuudha otota kenna firee sadii warra gurguramaa qarshii 3000 fi saarbisii warqaamman 1600 sufraa lama qabdi jechuudha otota kenna sufraa kabunaa afnee jirra kuni kan nyaataati kun otota kenna kana fakkaata sufraani qarshii 2400 lamaan isaa olirratti kan itti aanu buna kiiloo 4 qabdi jechuudha otota kenna bunni kiiloo 4 kunoo hidhamee mazanamee haala kanaan qophaa'ee jira jechuudha otota kenna kan itti aanu soolariidha soolariin rootoo gubbarra jira kun kana fakkaataadha otota kenna sheerlaa subscribe gochuudhaan hojjechuun raafatina meeshaan maal qabadhee dhufe kana fakkaataa viidiyoo biraatti wal tureef nagaan nu tura hagamman daawwachuu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna otota kenna assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu.